السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتو تسيفن وركبنا جرت فيا كيسني سنين جدا بقى جراتني هذا اللي كنوا عن حارة قبل سنين فجرة. ما شاء الله تبارك الله كم الرلال تمي ماكي ولا أمني ررجي ورميك أنيا هجرة قد كبي كان بري رهرجات قربان انت للروان قاري أرجتي جت ما شاء الله والله نافت الله فعلالتو نوري سودان لك كانت في شافة أنا قد أجد إيشانو شافة قد أمكن أكنا والله عادة ثانية نوري أرسل لك فدرات في نوري سودات معنا نوري انت لا كنا أكنا في شافة قد ما كيشا بريد درا بريد السنين جدا واو ما شاء الله تبارك الله الدنيا تولن نقارب بي مكانيا نابدوبو مالي نمقال لكسي ميا جمال برا جبابتني جما سر ديرة تمالي إنه تأيفي وري مكانيا فان قبض سنين جدا تنا بريد قشتي تنا رجتي كنيني تنا إنه جالتي إنما مالتو دبي جدا مالتو نما دبي إن ربي ولي نسان أبول شك نفتح نسان قد يوري رجل يوري أرسي نينس دورة دقة أما مو أكو عاشتي فمزاج ورانجت عاشتي جا فدورة والرئيسات دورة الفه أجران الرئيسات دورة الفه أما مو جروبات الفه وانت إيه والرئيسات دورة الفه تبيك نور رئيسات الفه ما شاء الله والله آده هند جولة مال جدات ورته تيك توكي بناداني وري إبسي شاف ماكي جبان وري أرسي ملء أنا فكيني أرسي آدا nama qaqqabuun hin taatu arsii malee kamarqee nama dhufuun jiru jedhani namu aadaa ofiitiin kabajaa qaba jechuudha. Aadaa namallee xiqqeessuun hin taatu. Oromoon kutaa 11 tokkuma jechuudha. Wala aadaa Harargeellee hedduu namatti tola. Hedduu kabajaas qabani. Gaafa ashittiillee akkanuma itti dhaqani. Mucaa kanas isiinis somaa nama hin beektu jedhan achi keessa. Yeroon Harargummamaan biyya tokko ta'uudhaan Oromoo ta'uudhaan akkana itti dhufan horreessa gara horreessiitiinis jechu maashaallah tabarakallah kana birriirra harcaaseef shisaan wallahi baay'ee natti tole akkam jettiree miqqanyoonni isaanii sargii isaaniillee ganaadha jedhanii rabbiin tokko isaan haa godhu wallahi tokko isaan godha jechuu kiyya rabbi addaa isaan hin baasine kinoo miqqanyaan ijoolleen yaane hojii hin qabne dalagaa hin qabne achirratti adda baasuu qabna maakiif ibsishaa adda bahuu qabanii jedhan ufumaa tuttuqanii isaanillee afaan baasan jechuudha. Sa'aatii isaan silaa hamileen isaanii eeggamuun sa'aatii isaan mushurraa kanas silaa waa takka jechuun hin qaban. Agoobaraa sirna qaba agoobaraan kana jechuun fakkaate ka isaan irraa amma irratti akkana godhan kana deebisanii itti uffisanii agoobaraan sirna qaba jedhaniin maashaallah namu aadaa ofiitiin hedduu bareeda. Oromoon kutaa 11 tokkuma jechuudha. Maakii nagasun dabraan gabaabbattu haa ta'uun ta'a naa taate jedhe namni namaa ta'e gataate isaa ta'e nama maaltu isaan dhibe waanuma isaan dhibe na wallaalchisee barre ufii jalatti noratan ufiin jaalanne isaantu wal jaalate waliif ta'ani naa taate jedhe maaltu nama dhibe wanti nama dhibe jira innaa wallaahi rabbi waliif haa dhiisu waliin isaa naa bulchu baay'ee natti tola hedduu itti dhufeensi isaaniif warri soddaa kunis hamilee isaanii ol kaasa jechuudha masoo isaanii warroota dalagaa isaan godhatanii warra dalagaa biraa hin qabne dalagaa isaan godhatanii tiktookii kanarraa iyyaa oolanii ergamaakii fi ibsishaa wal dhufanii dalagaa isaan godhatanii akkana iyyaa oolan kana wallaahi mataa gadi isaan deebisan jechuudha. Rabbiin akkanumatti gaafa sargii isaanii leeffata. Rabbi sanaa godhu wallaahi ilmoollee rabbiin daddafakka akka ibsishaa isii gabaabdu jedhanii tuffatanii akka ibsishaa rabbiin irraa baasu inshaallah. Gabaabbateetiif namaa gadi hin ta'u sabboontuun talaa bareedduu qashti inni jaalate. Innaa warri Harargeellee galatoomaa maashaallah warra soddaa keenyanii namatti tolanii wallaahi. Rabbi waliif sanaa dhiisu. Amma ibsishaan kaleessas gadi bahee liibii irra jedhe anaaf si walii taanee wanti isin galchin jiru bultii namaa keessa
bultii nama lamaa jidduu galtanii bultii namaallee hin booressina. Ashitti famzaanis obboleewwan kiyya xiqqaatu isin dura beeka. Isinis obboleetti tiyya akkaan jaaladhu, innis obboleessa kiyya jedhe. Uummanni ammoo ka fayyaa hin qabne wanti jedhaa ture jechuun amaakiin achi ollaalte. Ka fayyaa hin qabne ashittiin akkanatti maaliin akkanatti ashitti illee waan fedhe barreessitee qoosaaf ta'uu danda'a. Ashittii fi isii waan olirra qabanis hin qaban. Akkasii rabbii waliif sanaa dhiisuu baay'ee tokko namatti tolan dhugaa rabbii. Waa horri jidduu namaa deemtanii osoo nama hin beekne akkanuma ijumaan nama achi ilaaltanii waa namarra keettanii dhugaa rabbi sodaadha keessattuu bakka bultii. Mucaan kun mucattiin kunis kolfaniitu hin quufne amma horri waa'ee isaanii garee dhiyaasoo dhalaaf dheerris horra haadhaaf abbaa isaanii ta'u ijoolleen tuutaaltee hin quufne jechuudha. Haga sunda silkeen soliin janajjanneedhaan miidiyaa marra wal beekanii wal jaalatanii. Wal jaalannaanis waan bareeda godhaa ture, sapiraayizii godhaa ture. Akka dhalaa biraa na fuudhi jettee illee isin ittiin boonne ofii gaafate, ofii wal jaalatan isillee jaalattenis jaalate. Nama maaltu dhibe? Wayi nama jala warata. Moo maakii wajii naa godhaa jettee moo ibsishaan jaartii kiyya naa horadhaa isiniin jedhe warri waan namaa haasoftani. Akkasii dhugaa rabbii irraa of eegaa waan namaa haasawurraa. Akkana isaa shaashan baafataa jedhaa jiranii. Rabbi waliif isaan haa dhiisu, umurii dheertuu jiruu bareedduu rabbi isaanii haa kennu, bakka tokkotti illee rabbi isaan haa deebisu inshaallah. Rabbiin nama halaala taa'ee ol dheebutu miti yoo inni illee biraa deeme. Garuu akkana wal baratanii wal biraa deemuu nama qoccaa. Inna rabbi wallaahi bakka gaariin isaan haa ga'u. Agoobaraan sirna qabaa ka'edhaan kan amma ganaa itti uffisan jechuudha. Wallaahi aadaa isaaniillee iddoo namatti tola. Aadaa Oromoo hundaatu namoo akka aadaa ofiitiin deema. Dubartii arsii malee tamarqitee dhuftuta akka isaatuun jirtu jedhan. Namoo aadaa ofii hin guddisa. Inni eega jaalatee odoo isiinuu maakii qashtii tanaa miti tanaa gadiitu taate maaltu nama dhibe. Wallaahi irraa of qusadhaa warri waa'ee namaa haasoftanii. Waa'ee namaa akka isin galcheetitti haasoftan osoo irraa of qusattanii baay'ee bareeda. Dhugaa rabbi akka kiyya jechuudha. Keessattuu bultii namaa hiree namaa jidduun seenina. Wanti nama dhiben jiru isaaf taate bal'aa miti naafaa miti. Qumatiinis rabbumaan nama uumaa qumatiillee isilleen isuma dheeratee sirri biraa dheerate malee kun nama tokkoon gidduu. Ammoo naan taatu na barbaada isiniin hin jenne addaan baafne akkas. Erga yoomii bilbilli addaan nama baase, erga yoomii kijibni miidiyaa addaan nama baase, namni garaa wal jaalate, qalbii wal jaalate taanaan. Jedhe ibsishaanuu kaleessa lolee. Innaa rabbii waliif sinaa dhiisuu qashtiiwwan qaqqaaliiwwanii warri haadhaaf abbaa isaanii isaanuu dhaluu dandeettan. Akkana miidiyaa garee hidhattanii irra teettan kun dhiisaa ijoollee qacalee tanaa fataa jedhani. Fataa shambaa jedhani takka dhiisaanii irraa gadi bu'aa. Warri waa'ee namaa farsaa ooltan. Dhugaa rabbii warra arge keessaallee hin jira. Warri waa'ee namaa farsaa oolu. Warri arsii keessaallee hin jira akkas garee ol hidhatanii. Ka isin piraankii gootee ittiin taphattu sanfaa chapstiingi kan dibattee ittiin taphattu fuula nungattu san isa fa'aa waan biraa godhanii akka waan isin irratti taphattu akkasitti isaan rabsan. Inni garuu jaalalaaf isilleen jaalalaaf akkasii asumarra dhaabaa viidiyoo kiyyallee waan akkasii irraa feegaa warra akkasii isin jira. Assalaamu alaykum.